Ashama harka fuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaal ayyaantu asallaa jedhu jalatti argamtan nagaan koo bakka jirtantti isin haa qaqqabu baga jiraattanii baga eeggamtanii yoon eegdanii anillee nagaa kootidha isiniin jechuun jaaladha. Jirtanii isiniin jechaa har'a viidiyoo bareedduu takka meeshaalee obboleettii keenyaa qabadheen kara keessan dhufeetoo jira. Egaa kaa yeroo baay'ee akkuma beekamu gaafa meeshaalee namni tokko qabdii isaa kennateetoo kan galmaa'u meeshaalee sannan hojjedha. Sababbii isaallee isinitti himaan ture. Viidiyoo kana laayik sheer gochuu hin dagatinaa. Warroonni chaayinaal ayyaantu asallatti faarawaa taatan garaatan immoo sabiskiraabii godhummaatii keenya isaa jechuun gamanumaan affeerraa kootidha. Sababbiin isaa irratti meeshaa kana hojjedhu guyyaa meeshaaleen kun hojjetamee too bahee deebi'ee meeshaaleen bahe jedhee hojjedha jechuudha. Isinillee ragaadhaa ofii keessaniifis immoo baay'ee itti gammaddu jechuudha. Keessattuu warri meeshaalee keessan dafqa keessanitti dhangalaaftanii hojjisiifattan gaafa meeshaaleen amma asirratti argitan kun asirra isinii taa'uu fi gaafa meeshaaleen hojjetamee sanii wal fakkaachuusaa argitanii dadhabbii keessanitti ni gammaddu. Kanaadha jechuudha. Egaa kaa har'a meeshaalee obboleettii kootiin qabadhee kara keessan dhufe kuni meeshaalee jaha tokko meeshaalee jahanii kana gatii isaa wajjiniin jechuudha taa'eetoo jira. Obsaan dhaggeeffadha. Yeroo baay'ee viidiyoon dubbadhu keessatti maaltu ta'a? Viidiyoo ani laaltan illee hin beeku maal akka ta'e hin beeku garuu koomentii nan argaa. Waa'ee gatiitiin wal qabatee tokko nu ibsii irratti meeqa irratti maal irratti nan arga jechuudha. Silaa achumarra jira indee gizee tokko faa indee ani dubbanne maal jedhee viidiyoo gizeen dhaggeeffadhu faatu iyyuu jira jechuudha. Kanan editii godhe keessatti yeroo dhaggeeffadhu faa jira. Viidiyoo obsaan dhaggeeffadha keessattuu warroonni hojjisiifachuuf dhimmamtan warroonni immoo itti dadhabdanii dadhabbii keessanii ergattaniitoo hojjisiifachaa jirtan dhimma kiyya jedhaati dhaggeeffadha. Waliifis sheer godha itti fayyadamaa isiniin jechuun jaaladha. Egaa ka obboleettiin keenya meeshaalee kana xarabbeezaan kuni xarabbeezaa adda isa godhe keessaa jiraate taananii gubbaan isaa akka argaa jirtanii gubbaan isaa mastaawutiidha jechuudha. Jalli isaa adiidhaa fi gurraacha. Mastaawutiin maaliin gurraacha? Mastaawutiin isaa damzazzeedha. Baay'ee tokko bareeda. Maayizawii gizee filattan mastaawutii yeroo baay'ee mana warra abbaa qabeenyaa faatti kanan argu mastaawutiiwwan baay'ee isaa maalinni hin gurraacha'u keessatti. Inni bareeda jechuudha. Achiin booda filannoo obboleettii kootii baay'een jaaladheef jechuudha. Gatiin isaa meeqa hoggaa jettanii 7,000dha. Teebilii sun jechuudha. Kanan isiniin jechuu jaaladha. Egaa akka asitti argaa jirtan biffee kana ijoolleen baay'een hojjisiifattee jirti. Haga ammaa ijoolleen hojjisiifachaa jirtu jiraate taanaan biffee kanaadha. Biffee kana baay'ee jaalatamaa ta'eera jechuudha. Biffeen kuni kan deemeefillee biffee kanatti hojjisiifame ammas kan meeshaan bahee hin jira. Biffee kana ammas kan hojjetamu hin jira. Biffee kana jechuudha. Biyaansi yeroo 4 waan akkasii biffeewwan kun hojjetameetoo jira. Qumsaaxiniin kun hojjetamee jira hin baane kan nama tokko kan torbee kana keessa fe'amuu jira. Ammallee filannoo ijoollee baay'eetu qumsaaxinii kana filate jechuudha. Meeqa hoggaa jettan ta'ee 25,000dha. Wanni kun jechuudha kan tanaan dura hojjisiifame 24,000 hojjisiifame 1,000 dabaleetoo jira. Kan gannaatirraa jechuudha. Indoom hin daballe nu biratti mucacha baay'een dinqisiifadha. Waan ani isa biratti hojjisiisu osoo hin ta'in gatii hoggaa dabalu oovarii takkittumaan dabilii miti kan dabalu suuta dabala waan ta'eef jechuudha. Egaa kanaadha isiniin jechuun jaaladha. Biffeen tun immooyyuu 21,000dha isiniin jechuun jaaladha. Baay'ee bareeddi baay'izawwee biffeen kun akka ilaalaa jirta suuraa kanarratti wanti adda isa godhu jiraate taanaan mastaawutiidhaan hojjetame. Mastaawutiidhaan hojjetame nuyi garuu keessa isaa mastaawutiidhaan hin goonu madandaraasaa jechuudha. Madandaraasaa keessa hin goonu dudda duuba isaa xaawulaan rukutameet xaawulaa keessan immoo mastaawutiin rukutameet kallattii gamaa gamanaatiin illee mastaawutiin rukutamee akka argaa jirtan karrisaatiin illee mastaawutiitu rukutama. Yeroo san maal ta'a gaafa jettan meeshaaleen achi keessa sin galchitan hatta meeshaalee naman hawwanneeyyuu yoo ta'e maal ta'a bareechee as baasa jechuudha. Maaliif isin kan laaltan meeshaa kallattii miti kan laaltan namni kamuyyuu jechuudha. Meeshaa kana yoo akkasitti biffeen kun hojjetame maal ta'a kallattiin isin laalta sun mastaawutii laaltan. Mastaawutii gamaa keessaa isinitti mul'isa. Mastaawutii cinaadhaa isinitti mul'isa. Mastaawutii gamanaatiin isinitti mul'isa. Mastaawutii karraatiin isinitti mul'isa jechuudha. Meeshaaleen kun adda ta'e isinitti mul'ata. Isinumti warrumti bittan kun jechuudha. Baay'ee diizaayiniin hojiin akkanaa kun baay'ee filatamaadha jechuudha. Kana akka odeeffannoo ta'an isinii kenna jechuudha. Warri immoo meeshaa tanaan dura keessa galchitanii jiraattan ta'e ragaadha jechuudha. Ijoolleen tanaan dura galfatteeraatti. Asitti akka argaa jirtan kana soofaadha. Soofaa kana baay'izawwee filannoo diizaayiniitu kana malee halluun isaa soofaa mana kiyyaatidha kan filatte obboleettiin keenya jechuudha. Carqiin soofaa mana kiyyaa baay'ee biyya keenyaaf filatamaa fi
akka manuma nama kamiituttuyyuu kan ta'uu danda'udha. Sababni maal yoo jettan awwaaratu jira. Namoonni adda addaa mana keenya ni dhufu. Nullee immoo yeroo hunda uffata zinnit jedhe uffanneeti miti kan teenyu uffata hojiitiin taa'uu dandeenya. Kuna waan hundaafuyyuu gaarii kan ta'e waan ta'eefi diizaayiniin kana garuu soofichi maalinni soofan kan carqiin kan mana kiyyaasanidha jechuudha. Akkasuma immoo soofaa kanarratti kan laalaa jirtanii wanni isaa isboonjiin isaa gabaabadha. Isboonjiin immoo kan ishiit kan itti galu kan akka kiyyaasan haayaa meetirii kan jedhamu san yookaan meetirii 20 kan jedhamu san jechuudha. Carqiin kun akka argitan adiidha. Baay'inaan adii addaa qaba. Keessatti waan biraa wanni jedha jechuudha. Kanaafuyyuu diizaayinii kana filattee carqiin immoo carqii kiyyasaniin meeqa gatiin isaa hoggaa jettan ta'ee kuma meeqadhaa 68,000dha. Gatiin isaa warroonni deebitanii gatii na gaafatan viidiyoo kana hin dhaggeeffanne gonkumaa jechuun ni danda'ama. Isiniin jechuun jaaladha. Warroonni ammallee mooyyuu ni hojjisiifanna jettan hoggaa jiraate ta'ee bilbilli kiyya duwwaa 945 82 67 45dha. Isiniin jechuun jaaladha. Asitti immoo TV standiin kun mana kiyya jira. Algaa kana immoo namoota baay'eedhaaf hojjisiiseetoo jira. Haga ammaa dirasii wanti hin daballe jiraate taanaan dhugaa dubbachuuf jechuudha. Baay'ee kanan mucaallee galateeffadhu. Algaa fi TV standiin kun hin daballe haga ammaa dirasii jechuudha. Gatuma saniin jira. TV standiin meeqadha? 14,000dha. Algaan immoo 24,000dha jechuudha. Sorry algaawwan kan TV standiin 14,000 jechuudha. Wanni algaan immoo 24 kanaan jira. Gannallee yeroo darbe kanaanidha. Viidiyoo kanarratti gaafii hoggaa qabaatan ta'e na gaafadha. Bye bye.